Harargeen arra silaa magaalaa guddoo ittiin boontuu fi ittiin dhaaddattu Hararii qabdi turem. Garuu tapha siyaasaa tifallee fi irratti taphatameen harka micciiroon irraa fuudhuudhaan gidduutti killilii godhanim. Harargeen arra silaa magaalaa daldalaa guddoo ittiin diinagdee isii eeggattuufi diinagdee uummata Oromoo ittiin eegdu dirree dhawaa qabdi turem. Garuu tapha siyaasaa mootummaa naannoo Somaaleetii fi Jabuutii federaalaa waliin ta'uun irratti taphatameen harka micciiranii irraa fuudhuun federaala jala galchanim. Kuni garuu diinagdee uummata Harargeedhaa dadhabsiisuudhaan balbala hiyyummaadhaa Harargeetti banuuf sababa guddaa kan ta'edha. Arra Harargeen bahaa uummata miliyoona 4 olitti tilmaamamuu qabdu kun kaabaa fi kibba bahaa fi dhiharraa walitti dhufuun magaalaa Hararii keessatti walirraa bitanii walitti gurgurum. Galiin magaalittiidhaaf seensaa fi baharratti kafalan garuu uummatarraa conachuu malee uummataaf bu'aa takka hin qabdu. Kuni garuu diinagdee Harargee bahaa dadhabsiisuun sababa guddaadha. Dirree dhawaan magaalaa daldalaa daangaa irratti argamtu guddittii waan taateef uummanni Harargeedhaa lixaa fi bahatti itti deemuun achirratti walirraa bitee walitti gurgurata. Garuu magaalattiidhaaf galii seensaa fi baharratti irraa gurramu uummatarraa conuu malee ummataaf bu'aa takka hin qabdu. Haala kanaan uummanni Harargee bahaadhaan diinagdeedhaan dadhabuudhaan hiyyummaadhaaf saaxilame gadi malee ol guddachuu dadhabe. Arra nama Harargee bahaa tokko yoo qabdanim magaalaa guddoon Harargee bahaa tam jettee gaafatte gariin dirree dhawaa gariin Hararsiin ja'am. Garuu Hararii fi dirree dhahalleen mootummaa naannoo Oromiyaa jalan jirtu. Galiin isin mootummaa naannoo Oromiyaaf galchitu hin jirtu. Kuni garuu diinagdee uummata Harargee bahaatiif gufuu guddoo kan ta'edha. Galaan uummata miliyoona 4 marfamtee argamtu Harariin uummata kana irraa conachuu malee uummataaf bu'aa takka tan hin qabnedha. Uummanni garuu magaalaa teenya guddoo je'ee bahaa fi dhiyaarraa itti yaa'ee walirraa bitee walitti gurguram. Magaalattiin garuu bu'aa galii uummata kanarraa argattuun uummata kana gubbarratti finciluudhaan kaabinee Harargee bahaa garii maallaqaan bituun daangaa dhiibdee babal'ifachuun uummata Somaalee of keessatti galchite. Daangaa Somaalee kara saniin jiru ol dhiibuudhaan Harariidhaan wal tuquudhaaf tooftaa guddaa dhiibbaa godhaa jirti. Kana garuu kaabineen Harargee bahaa ammallee nu banne. Bulchaan mootummaa Hararii kan ta'e boordiin kan ja'amu dhiyeenya kana biyyoota alaa Kanaadaa Awurooppaarra deemuudhaan daasporotaa waliin kan mari'achaa turuudhaan ergaa Awurooppaa fi Kanaadarraa deebi'e. Israa'el lolli waggaa 2 walitti fufinsaan itti jiru. Kan uummanni addunyaadhaa duuda irraa galee walakkaa dhaquudhaan fuullee masgida Al-Aqsaatti suuraa ka'ee nuufi uummanni kun akkuma tokko jechuudhaan barreeffama isaa keessatti dubbatee ture. Jechi kun garuu maaliif akka ja'amee fi eenyuuf akka ja'ame garuu namoota hedduudhaaf kan hin galledha. Harariin akka waan dura achi turteef uummanni Oromoodhaa boodaa dhufee dhiibbaa irratti godhee namatti fakkaata. Haala kanaan uummanni Harargeedhaan baqaa hadhaa fi hiyyummaadhaaf saaxilame. Uummata ollaa isaanii Somaalee waliinis nagaa dhabanii xannacha guddaa baha Oromiyaa Harargee keessa Somaalee fi Oromoo waliin dhahaa jiru keessaa tokko Harariidha.